السلام عليكم. الو. اه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ابو الرالي في سيجي اي اوف. الو. نندقع. قاعدين قبل. ايه bari tifu finje gafin kabete يا هو شغال ما. wa shekha miti اه shekhu malaki ايه قاعدين تقفا. aye نمي تقفا كينيا وسوسو منا فاني كابو جاتي يو جيرافه وان بيدا ميجو. اما فكينيا به guyyaa tokkotti fakkeenya guyyaa nama jaalama moomaa nyaate. somanni ati odo somana qabdu jaartii hojii rafte kun somana waajiba baatii sani moo kami Somana waajibaati. baatii somanaati Baatii somanaa waajiba. gaafas baranoodhaati Amma fakkeenyaaf yoo guyyaa tokkoo fi amma yoo guyyaa tokko taatee fi yoo guyyaa kudhan taate waan inni hafaluun san fakkeenyaaf yookaan baatee lamee wayii dhaabdeetu baatuma lama qofa soomanta moo guyyaa tokko irratti baatee lama guyyaa tokko irratti baatee lama fakkeenyaaf. ati guyyaa meeqa hojii rafte guyyaa tokko moo guyyaa lama moo guyyaa kudhan Ani moo guyyaa fakkeenyaaf guyyaa tokko irraa. ati guyyaa tokko hojii raftee miree odo guyyaa odo somana qabdu fakkeenyaaf. haya fakkeenyaaf yoo gartee namni tokko guyyaa tokko odoo soomana qabu guyyaa jaartii hojii yoo karaa futaate jaartitti dhaamu taate jaartii dirqiin hojii rafte moo isiin isa yamteeti moo akkami akaama isiirrattis ati immoo kophaa kee yoo isii dirqite ati yoo isii dirqite dirqi yoo hojii rafte osoo dirqiin ta'in ayyamu fakkeenyaaf. isiin isa yamtee yoo isiin isa yamtee isin lachuu baadama kafaltan ati baatii lama ol jala soomanta yookaan gabra bilisoomsitaa gabra bilisoomsuu dandeenye baatii lama ol jala soomantaa baatii lama ol jala soomuu yoo dandeenye miskiina 60 nyaachifte isiilleen akkasuma akkas. Ayyee amma fakkeenyaaf gaafa lammaffaa jaartii takka baranoo fakkeenyaaf jechuun jaartii namni si dura fuute takka waggaa fuute. Jaartii namni si dura fuudhe takka waggaa fuute ayyee sayyibaa fuute tifuuf. Sayyibaa waggaa fuute lamada fakkeenyaaf ati haadha lammaffaa fuutee kan nama duraa ta'uu wajjin gaafa guyyaa fakkeenyaaf guyyaa qiyaamaa nama duraa ta'uu wajjin haati moo ta'uu wajjin haati fakkeenyaaf dura fuudhe ta'uu wajjin haati moo ta'uu wajjin. Isiin sayyibaati kalamada fuudhe wajji haati. Kalamada fuudhe wajji. Kalamada fuudhe wajji haati. Kan duraa sanoo kan durummaa fuudhe sanoo. Kan durummaa irraa fuudhe moo san kute kaa bakka kutee yoo ustee akkasitti kan heerumin teessee ibaadaa gootee inni soora jannataa yoo ta'e isiillee walumaan yoo heerumin. Ayyee gaafii sadaffaa dabaltindaa. Ayyee. Kashu gaafii sadaffaan dan dheertuudha. Gabaabtuma godhe gabaabsi gaafii dheertuun feenu. Fardina taate waan itti amma fakkeenyaaf dhalaan tun jechuun hoggaa fuutee akka tokko ilmoon itti qabachuu yoo jechuudha fakkeenyaaf. Ilmoon itti qabachuu yoo didde. Ilmoon itti qabachuu diddee mana akamaa geessitee mana akamaatis yaaluu dadhabee deebi'ee nama sheekaatti walaananii gaa waa'ee iddaa waan qaban dhiiga dhalaa kanaa waan ta'eef sheeka biraan yoo geessite. Deebi'ee sheekticha kun hoggaa wallaanee gaa fakkeenyaaf muka kana waliin godhi eeggiteedha nyaachiftee yoo yookaan mudhitti hidheef malee ilmoon tun ittiin qabattuu jedhe fakkeenyaaf. Muka daakeetii mudhittiidhaaf jee. Laala muka kana daakeetii deemaa waan akkanaa wajjin waliin godhee hisaaba baay'ee takkaa fakkeenyaaf. Nyaattee eegee dawaa sana keessa booda. Yoo fakkeenyaaf deebitee yoo waa mudhitti hidheef malee ilmoon ittiin qabattuu naan jee ture ni beektaa. Maal mudhittiidhaaf waa mudhitti mudhii ibsanii hime maali dhuufi deema mudhitti.
ya ittiin deema deebi'ee wanti fakkeenya murtee hedduun waraqaadhaan yoo ta'u waraqaadhaatti afaan arabaa kanaan barreessee akka waan qarxaasaa jechuudha warra xalayaatti godhee itti hidha. aya Walumaa galatti waan wanni kun shirkiidhaa fakkeenya jechuun kan waan bira nama fageessaa jeetiin farii duraa ittiin hidhu jee dhiisee dhiisanii beekta. aya Haala sambuu oggaa mungkin baatii shan akkana gite dhaabbatte yookaan irraa baatiin an jeelmoon yoo itti dhufa. ayye Anis waan rabbiirraa nafa geessaa nu ilmoo kanuma barbaadu jeetiin itti citee ture oggaa baatii jageesse irraa baati. ayye Achirratti hin gaafirraa deebi'ee ellengaa namni haa ilmoo jechuun gaa midhaawwanne mootii ayye oggaa fakkeenyaaf hiriyyaan jechuun kaa tan nabiraa fuutee haa hojii fufoonee hundi ilmaan adda ta'e anniin hafee achirra gaafirraa dirqama jee itti dhaqee waan san fuudhee muddee itti deema. muddi itti hidheef ayye Achi booda dhalatte nagamaan dhalatte amma isaanis numa jira. Eegasiin dhalte booda fakkeenyaaf dhalachuudhaaf waggaa baatii sagala seente irraa hiitanaan jee. Akkasutti waan sun irraa eegee gisee baatii sagal geesse darbinee halaala gaamiidhaa nagamaan dhalte. Fakkeenyaaf wanni sana irratti himee wanni kun kan inni qarxaasa ta'uu qarxaasa fakkeenyaaf osoo qarxaasa hin ta'in waqaa irratti afaan arabaatiin barreeffamee jiranii beektaa wanni mudditti nakannee itti hidhesan. wanni muddi itti reetisan ayye Wanni fakkeenyaaf mee akkamiin ilaalan jechuun kaa wanni sun shirkiidha shirkiin nageessiti fakkeenyaaf. duraan dursee isin waan akka gartee qarxaasaatti waraqaatti waa katabeeti fuudhee muddi itti dhiisii jee akkasuma kusii miti Akkasuma mudditti barreesseen akkannee mudditti hidhiifnaan yoo guyyaa maxxaluuf baatii sagaleessita innaan irraa hiitanaan jechuudha bara kongo. wallahi shirkiidha shirki wanni akkasiin jirtu akkasitti deebiin ittiin deebii wuli shirki shakkii takka malee Halaas jechuun hin barbaachisu irraan ta'u badda jiru. irraa ta'uu baddu waan akkasii Inshallah akka saayitii jasa irraa. ayye